Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo har'ammoo fiilmii seenaan isaa ajaa'ibaa yeroo ijoollummaa keenyaa daawwannee ittiin imimmaan xuruurfanne fiilmii barri isa hin jijjiirre fiilmii taayitaanikii hiikkaasaa afaan oromootiin qabadhee isinii dhiyaadheera na faana tura. Chaanaalii koo kana sabiskiraayib laayik gochuus hin dagatiinaa. Akka lakkoofsa warra faranjootaatti bara 1996 gareen qorannoo namicha Buruuk jedhamuun gaggeeffamu tokko caccabaa doonii Taayitaanik barbaacha dhufa. Kaayyoon barbaacha isaaniis daayimandii doonii sana faana bade galaana keessaa barbaaduu ture. Wayita galaana seenanii daayimandii sana barbaadanitti kaazeenaa daayimandiin keessa jira jedhame sana argatu. Kanattis hedduu gammadaniitu kabajuu eegalu. Yoggaa kaazeenaa sana cabsan garuu suuraa tokko malee homaa keessaa argachuu hin dandeenye. Kana gidduutti abbootii qabeenyaa isa ergan irraatii Buruukiif bilbilama. Inni garuu deebii laachuu mannaa suuraa argame sana qulqulleessee ilaaluu eegala. Suuraa sana irrattis dubartiin qullaa jirtu tokko daayimandii mormatti kaattee mul'atti. Adeemsa barbaacha daayimandichaa fi qorannoo galaana keessaa kana kallattiidhaan televezyiiniitiin dabarsaa turani. Jaartiin maqaan ishee Rooz jedhamu kan umuriin ishee waggaa 101 tamsaasa kallattii kana daawwattee gara Buruukitti bilbilti. Buruukis jaartittiin dhuftee akka itti himtuuf ishee waama. Roozis bakka isaan jiran deemti. Gareen miseensa qorannoo hundis gammachuudhaan ishee simatu. Isaanis dooniin Taayitaanik otoo hin dhidhimiin dura maal akka fakkaattu kompiitararraa itti agarsiisu. Rooz garuu dooniin Taayitaanik kan akka hin fakkaanne itti himti. Isaanis erga akkas ta'e dooniin Taayitaanik maal akka fakkaattu akka itti himtuuf ishee gaafatu. Yeroo kana fiilmichi bara 1912tti nu deebisee dooniin Taayitaanik maal akka fakkaattu nutti agarsiisa. Rooz namicha abbaa qabeenyaa Kaalidan jedhamuuf kaadhimamtee haadha ishee faana gara doonii Taayitaanikii yoggaa seenaa jirtu nutti agarsiisa. Rooz namicha abbaa qabeenyaa kana jaallachuu baattuyyuu maatiin ishee garuu qabeenya isaatiin duroomuuf jecha akka isheen itti heerumtu barbaadu. Haaluma wal fakkaatuun gurbaan Jaak jedhamu tokko hiriyyaa isaa faana otoo isaan qumaara taphatanii tapha qumaaraa sanas injifataniitu tikkeettii gatiin isaa gadaanaa ta'e bitachuudhaan otoo dooniin sun hin ka'iin fiiganiitu seenu. Tikkeetta gatii olaanaan kan bitatte Rooz garuu kutaa ciisichaa ishee babbareechatteetu abbootii qabeenyaa faana yoggaa isheen irbaata nyaattu nutti agarsiisa. Haa ta'u malee garuu Rooz haalli abbootii qabeenyaa kun badaa gammachuu hin kennuufi. Gama biraatiin Jaak fakkii kaasuu waan jaallatuuf jireenya namoota dooniirra jiranii kana fakkii kaasuudhaan yeroo isaa dabarsa. Rooz yommuu mukooftu gara fiixee doonii sanaatti baatee qilleensa fudhachuudhaan mukuu baati ture. Kana gidduutti ture Jaak osoo fakkii kaasuu ol jedhee kan ishee arge. Akka Rooz qalbii isaa fudhatte kan arge hiriyyaan Jaak akka isheen humna isaa ol taate itti hima. Roozis galgala sana abbootii qabeenyaa faana dhiyaana nyaachaa turte. Haa ta'u malee jireenyi ishee haaluma kanaan gaddaan akka dhumuu fi fedhii maatii ishee malee homaa gochuu akka hin dandeenye yaaddeetu abdii kutannaadhaan fiigdee gara fiixee dooniitti baate. Sana booda fiixee doonii sanarraa of darbattee of ajjeesuuf yommuu jettu Jaak boodaan dhufee ishee tasgabbeessa. Yoo utaalte ishii faana akka utaaluu itti hima. Yoo utaalan garuu galaanichi baay'ee diilallaa akka ta'ee fi battaluma akka isaan ajjeesu ishee akeekkachiisa. Yeroo kana Roozis jecha isaa dhageessee harkasaa qabattee yogguu deebi'uuf jettu miilli ishee tasa mucucaatee kufuuf kaati. Jaak akkuma isaatti harkisee yommuu lubbuu ishee baraaru wal qabatanii kufu. Yogguu kana eegdonni doonii sanaa fi kaadhimaan Rooz fiiganii dhufu. Kaalidanis akkamna tuffatteetu kanatti kaadhimaa koo harkaan tuqxu jedhee Jaakitti dheekkama. Yeroo kana Roozis akka inni badii hin qabnee fi balaarraa akka ishee baraare itti himti. Kaalidanis isa galateeffateetu galgala irbaata akka waliin nyaataniif isa affeera. Galgala sanas Kaalidan Rooziif jaalala isaa ibseetu daayimandii bareedaa kennaadhaan ishiif kenna. Guyyaa itti aanu Rooz Jaakiif bilbilteetu doonii sanarra wal faana tarkaanfachuu eegalu. Yeroo kanas kan garaa isaanii walitti haasa'u. Roozis jireenyi ishee baay'ee jibbisiisaa akka ta'e yommuu itti himtu Jaak garuu jaalallee ishee akka isheen jaallattu ishii gaafata. Ishiinis gaaffii isaa kana akka tuffiitti lakkooftee of biraa
isa ariiti. Inni garuu suuta ishee tasgabbeesseetu fakkii inni hanga ammaatti kaasaa ture harkaa fuutee waliin taa'anii ilaaluu eegalu. Dubartoota inni qullaa isaanii fakkii kaasee ilaalaa dandeettii isaas hedduu ajaa'ibsiifatti. Kutaa warra dureeyyii tokko keessa kaapiteeniin donii sanaa fi diizaayinarri donii sanaa waliin taa'anii haasa'aa jiru. Diizaayinarichi donittiin saffisaan imaluu akka qabduu fi bakka yaadan akka dafanii ga'aniif yaada dhiyeessa. Kaapiteenichi garuu nageenya isaaniif jecha suutuma deemuu akka qaban itti hima. Jaakii fi Rooz ammas haasa'aa jiru. Jaakiis addunyaa naannee bakkeewwan hedduu daawwachuusaa itti hima. Isheenis akka isaatti jiraachuu akka hawwitu itti himti. Sana boodas hancufa isaanii tufaa haasa'uu eegalu. Yeroo kanas haati Roozii fi hiriyoonni ishee achiin darbaa turani. Roozis hedduu rifatteetu haadha ishee fi Jaakiin wal barsiisti. Afaan Jaakirra goraratu ture. Rooz akka Jaak lubbuu ishee baraares harmee isheetti himti. Irbaataaf isa affeerteetu qajeelti. Dubartiin hiriyyaa haadha Rooz taate tokko garuu boodatti hafteetu Jaakiin irbaatarratti maal akka uffatu isa gaafatti. Innis akkasumaan akka deemu yommuu itti himu gara kutaa ishee geessitee uffata ilma ishee itti uffisti. Sagantaa irbaataa sanarratti Jaak nama beeku tokkollee hin qabu. Kaalidanis itti qooseetu bira darba. Rooz garuu namoota faana wal isa barsiisti. Saganticha irrattis abbootii qabeenyaa gidduu taa'a. Kaalidanis hiyyeessa ta'uu isaatiin itti baaca. Jaakis baacoo isaaf xiyyeeffannoo otoo hin kennin jechoota mimmiidhagoo fi gammachiisoo haasa'uu eegala. Abbootiin qabeenyaas haasaasaatti hedduu gammadu. Irbaata boodas dubartoonni fi dhiironni garee gareedhaan taphachuu eegalu. Jaakis dhiifama gaafateetu gara kutaa isaatti akka deemuu barbaadu isaanitti hima. Osoon deemiin dura garuu waan nagaa ishee gaafatu fakkaatee Roozitti waraqaa tokko laatee deema. Dhokattee dhuftee akka isa dubbistuuf. Roozis dhokattee dhufti. Kana booda gara kutaa warra hiyyeessaatti ishee geessa. Kana booda waliin dhugu. Hanga bari'uttis waliin shubbisaa bulu. Borumtii isaa ganama Kaalidan waan Rooz galgala goote waan dhaga'eef aaree itti dheekkama. Haati ishees irra deebiidhaan dhuftee itti dheekkamti. Kaalidanitti heerumuun ishee faayidaa inni maatii isheedhaaf qabu itti himti. Akka hiyyummaatti hafnu barbaaddaa jechuunis itti gadditi. Roozis lammata Jaakiin hin argu jetteetu waadaa galti. Takka turee Jaak Rooziin arguudhaaf gara kutaa ishee dhufa. Garuu waardiyootaan ari'ama. Boodas gara kutaa warra dureeyyii dhokatee seenee ishee arga. Isheenis akka isa hin barbaanneef akka biraa deemu itti himti. Kaalidaniin akka jaallattu yommuu itti himtu Jaakis gara fiixee doniitti ba'ee gadduu eegala. Roozis waan gaddaa turteef suuta gara Jaak dhufti. Akka yaada ishee jijjiirrattees itti himti. Gara kutaa isheettis isa geessitee daayimandii Kaalidan kenneefii mormatti kaattee akka inni qullaa ishee fakkii ishee kaasuuf isa kadhatti. Jaakis fakkii ishee kaasa. Isheenis isa dhungatti. Kana boodas daayimandichaaf suuricha kaazeenaa keessa kaa'u. Yeroo kana Kaalidan Rooziin barbaadaa ture. Argachuunii garuu hin dandeenye. Amma kaapiteenichi gargaaraa isaa faana haasa'aa jira. Akkuma diizaayinarichi itti himetti donittiin saffisaan akka deemuu qabdu itti hima. Gargaaraan isaa garuu saffisaan deemuun akka balaa qabu yommuu itti himu isa hin dhageenye. Kana gidduutti ergamaan Kaalidan tokko Rooziif Jaak otoo waliin deemanii isaan arga. Isaanis kutaalee adda addaa keessa miliqanii jalaa badu. Kutaa tokko seenanii makiinaa bareedduu yaabbatanii taa'u. Achittis wal dhungachaa jaalala raawwatu. Yeroo kana Kaalidan kutaa Rooz seeneetu kaazeenaa ishee sakatta'a. Yeroo kanas fakkii qullaa Rooz kaazeenaa keessa jiru arga. Dugda fakkii sanarras arrabsootu jira ture. Kaalidanis hedduu aareetu eegdonni hundumtuu akka isaan barbaadaniif ajaja. Barbaachisaanis cimee itti fufa. Yeroo kanatti ture gargaaraan kaapiteenichaa fageenya dhiyoo irratti tuullaa cabbii galaana keessatti kan inni arge. Donicha naannessuuf yaaluyyuu hin dandeenye. Tuullaan cabbii sun donii faana walitti bu'e. Yeroo kana Rooziif Jaak bakkee turani. Donittiin dhaamuu ishee sochii ishee irraa hubatanii haadha ishee akeekkachiisuudhaaf gara kutaa warra dureeyyiitti dhufu. Yeroo kana eegdota Kaalidan keessaa inni tokko suuta jedheetu daayimandii sana
borsaa Jaak keessa kaa'a. Itti yaadee Jaakiin hattummaadhaan qabsiisuudhaaf. Kaalidanis dursee Daayimandiin baduusaa ajajaa eegdotaatti himee ture. Jaakiinis akka shakku. Kaalidanis ajajaa eegdotaa sanaatiin akka isaan Jaakiin sakatta'aniif itti hima. Yeroo isa sakatta'anis Daayimandicha argatu. Jaakis yeroo qabamu akka Kaalidan sobee isa qabsiisee fi Roozis akka isheen isa hin amanne itti hima. Rooz garuu isa hin amanne. Jaakis fudhatameetu kutaa lafa jalaa keessatti harkisaa sibiilatti hidhame. Amma ogeessonni doonii sana keessa jiran dhimma balaa doonii irra ga'ee qorachaa jiru. Kanaanis doonichi sa'a tokko keessatti akka dhidhimu mirkaneessani. Kanaafis hundumtuu doonii sana keessaa ba'ee gara bidiruu lubbuu baraaruuf qophaa'anitti akka seenuuf ajajani. Kaapiteenichis daa'immaniif dubartootaaf dursi akka kennamuuf ajaja dabarse. Yeroo kana Jaak hidhameema jira. Ergamaan Kaalidanis erga isa reebee booda furtuu kaateenaa harkasaa jalaa fudhatee deema. Kutaa Jaakitti hidhame bishaaniin liqimsameera. Foddaansaa cabee jennaan Jaak bishaaniin liqimsamee du'uusaati. Yeroo kana dureessonni lubbuu isaanii baraaruuf gara bidiruu seenaa jiru. Yeroo kana Rooz bidiruuwwan jiran namoota walakkaa qofaa baraaruu akka danda'aniif kanneen hafan immoo akka du'an dubbatte. Yeroo kana Kaalidanis itti baacaa warri du'an warra gatii hin qabne akka ta'e itti hima. Dubbii isaa kanarraas yeroo kana Rooz kaazeenaa sana cabsee kan Daayimandii fudhate Kaalidan ta'uusaa ishiif gala. Lubbuu Jaakiinis baraaruuf gara isaatti fiigdi. Kaalidanis ishii qabuuf yommuu yaalu itti tuftee biraa deemti. Lafa inni itti hidhame diizaayinara doonii sanaa gaafatteetu gara Jaakitti fiigdi. Yeroo gara kutaa inni itti hidhamee geessu kutaansaa bishaaniin guutamuu eegaleera. Kaateenaa harkisaa ittiin hidhame qottootiin kutteefiitu walqabatanii achii ba'u. Kutaa sanaa yogguu ba'anii balbala doonii isa jalqabaa bira ga'anii balbalichi cufameera. Ba'uudhaaf kan eeyyamamuu fi daa'immaniif dubartoota qofaa ture. Jaak namoota balbalarra jiran qindeessee balbalicha cabsanii achii ba'uu danda'ani. Dhiirotaaf gara bidiruu seenuun waan hin eeyyamamneef Kaalidan gara kutaasaa deemee ittiin waardiyyoota sossobachuuf Daayimandiif qarshii fidee dhufe. Yogguu inni qarshicha waardiyyaa tokkoof kennee gara doonii seenuuf jedhu waardiyyichi Jaakiin hidhee ture. Rooziif Jaakiin wal faana arguusaa itti hima. Kaalidanis isaan barbaacha deema. Rooz gara dooniitti seentu yommuu eeyyamamuu fi Jaak garuu ni dhorkama. Otoo isheen Jaakiin dhiiseen deemu jechaa jirtu Kaalidan kana gidduutti dhufee isaaf dooniin biraa waan qophaa'eef ati deemi jedhee ishee amansiisa. Kaabbortaasaas kenneefiitu gara bidiruu seenti. Yeroo kana Kaalidan Jaakiin siif bakka hin qabu. Yeroo hunda akkan si injifadhu garuu hin dagatiin ittiin jedha. Battaluma sana garuu Rooz bidiruurraa utaalteetu gara dooniitti deebiti. Yeroo kana Jaakis fiigaa dhufeetu itti marmee ishee dhungata. Si dhiisee deemuu hin danda'u. Akka adda hin baaneef waadaa walii gallee irratti hin jetti. Kaalidan yommuu kana argu of to'achuu hin dandeenye. Shugguxii luqqifateetu itti dhukaasuu eegala. Isaanis isa jalaa miliquuf fiiguu eegalu. Kaalidan doonittiin bishaaniin liqimsamaa akka jirtu hubateetu isaan dhiisee deebi'a. Gara waardiyyaa qarshii kenneefittis dhaqee akka inni bidiruutti isa galchu yommuu gaafatu qarshii isaa itti facaasee isa ari'a. Daa'immaniif dubartoota qofaa akka galchu itti hima. Jaakiif Rooz lubbuu isaanii baraaruuf jecha gara kutaa irra keessaatti fiiguu eegalu. Gidduutti diizaayinara doonichaa argu. Dhiifama isaan gaafatee jaakettii ittiin lubbuu baraaran kennaafi. Yeroo gara fiixee doonii sanaa ga'an uummatni jeequmsa guddaa keessa galee ture. Doonichi cabee gartokkeensaa bishaaniin liqimsamuu eegaleera. Kaalidan daa'ima qofaa boosu tokko argatee abbaa ishee of fakkeessuun bidiruu yaabbata. Jaakiif Rooz walaammatanii fiixee doonii sanarratti rarra'anii carraa isaanii isa dhumaa eegaa jiru. Doonichi guutummaa guutuudhaan bishaaniin liqimsamuu jalqabeera. Dooniin guddichi Taayitaanik caccabee bishaaniin liqimsamee lubbuun namoota hedduu galaana keessatti harca'eera. Jaakiif Roozis du'a jalaa miliquuf galaanicha daakaa jiru. Otoo daakanii muka doonii irraa cabe tokko argatu. Mukni sun garuu nama tokko malee hin ga'u ture. Jaak akka Rooz mukicharra baatu itti himeetu ofiisaa garuu bishaan diilallaa keessa taa'eetu
jaalalaan mararsiifatee itti haasa'uu eegala. Harka wal qabatanii otoo haasa'anii gidduutti hirribni isaan fudhata. Yeroo muraasa booda Doniin lubbuu namaa baraartu tokko yommuu dhuftu Roos hirribaa kaatee Jaakiin dammaqsuudhaaf waamuu eegalti. Inni garuu jalaa hin dhowwaanne. Jaak lubbuudhaan hin jiru ture. Bishaanichi hedduu qabbanaa waan tureef lubbuunsaa dabarteetti. Roos gadda guddaatiin boo'aa fiingee morma namicha du'e tokkorraa argatteen Donii sana waammatti. Bidiruun sunis waamicha ishee dhageetu dhufee lubbuu ishee baraare. Namoonni kan biroon 700 ta'anis lubbuun isaanii baraaramee Donii biraa yaabbataniiru. Kaalidan Donii sana keessa ture. Roozis Kaalidaniin akka inni isheen agarreef dhokatteeni. Waggoota hedduu booda garuu Kaalidan of ajjeesuusaa gaazexaarraa agarte. Donicharraa yogguu buutus maqaa ishee gara Roos Daawsaniitti jijjiirte. Gara maqaa maatii Jaakitti. Yeroo kana kaabbortaa Kaalidan kenneefi yommuu sakattaatu Daayimandichi borsaasaa keessa jira. Seenaan fiilmichaas gara yeroo ammaatti deebi'a. Gara bara 1996tti. Gareen qorannoo sanaas seenaa Rooziin gaddaan dhaggeeffachaa ture. Qorannoo kanas akka addaan hin kunne Buruk waadaa seena. Gara galgalaas Roos gara galaanaa deemteetu Daayimandii sana galaana keessatti darbatti. Dhumarratti Roos ciistee mul'atti. Jireenya ishee guutuu bilisummaadhaan Jaakiin yaadaa akka inni ishee gorsetti yogguu jiraattu mul'ata. Kabajamtoota daawwattoota koo seenaa fiilmii kanaa yoo jaallattan subscribe, like gochuu hin dagatinaa. Hanga fiilmii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.